Ashi haya kan jirtu hordoftoota chaanalii keenya ana Mo Creativeedha. Barnoota keenya kan guyyaa sadaffaatiin wantoota afur laaluuf dhufneera jechuudha. Wantoota afran sanniin keessaa inni tokkoffaa teekstii aad gochuu fi akkamitti teekstii san animate gochuu dandeenya kan jedhu laalla. Isa lammaffaatiin ammoo teekst template akkamitti fayyadamna kan jedhu laalla. Isa afraffaatiin ammoo dhifama. Isa lammaffaatiin subtitle akkamitti generate goona kan jedhu laalla. Isa sadaffaatiin ammoo akkamitti template barreeffama kanneen fayyadamna eessatti argama kan jedhu kan ilaalla. Isa afraffaatiin ammoo typography akkamitti fayyadamna. Basic typography jechuun maal jechuudha kan jedhus walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Ashi jalqaba video keenyaan maal laalla teekstii akkamitti CapCut keessatti akkamitti barreeffama akkamitti add gochuu dandeenya kan jedhu laalla jechuudha. Barreeffama akkamitti add gochuu dandeenyaa fi akkamitti barreeffama san animate yookaan ammoo sochii akka qabaatu akkamitti goona kan jedhu laalla. Jalqaba maal goona new video kan jedhu san si'aata akkatti tuqneetiin hin seenna. Achiin booda viidiyoo barbaannu tokko fakkeenyaaf viidiyoo tokko select goona. Fakkeenyaaf viidiyoo kana select yookaan filanna. Egaa kanatti timeline keenya irratti galchannee booda viidiyoo keenya irratti akkamitti barreeffama galchuu dandeenya yookaan ammoo barreeffama galchine san akkamitti sochoosuu dandeenya kan jedhu laalla jechuudha. Jalqaba maal goona viidiyoo san si'aata akkatti tuqneetiin viidiyoo keenya yoo dheerate hin gabaaffanna irratti tuqne split goone waa'ee splitii barnoota guyyaa lammaffaatiin laalleerra. Achiin booda akkanatti eega gabaaffannee booda teekstii yoo galchuu barbaanne jalarraan bakka kanatti teekst tajettu tana si'aata akkatti tuqna. Teekst isii kanan tuqna. Achiin booda add teekst kan jedhu san tuqneetiin waan barbaannu asirratti barreeffanna jechuudha. Waan barbaannu asirratti barreeffanna. Moo creative jennee akkanatti barreeffanna. Achiin booda maal goona egaa akkanatti barreeffannee booda maal gochuu dandeenya? Barreeffama haala kanaan add gochuu dandeenya. Teekstii haala kanaan add gochuu dandeenya. Achiin booda template asuma keessatti waa'ee template illee isinii ibsuuf asuma keessatti template jennuun templateewwan CapCutiin keenya nuu qopheessa. Asirratti akkuma argaa jirtanitti templateewwan akkanatti bareechiseetiin nuuf qopheesse kana yoo fayyadamne template fayyadamne jennaan jechuudha. Template nuu qophaa'e fayyadamneerra jechuudha. Nu homaa akkanatti bareechisuuf hin deemnu. Template inni bareechiseetiin nu hojjete kana irratti tuquudhaan barreeffama jalqaba barreeffannee san irratti sochii akkana akka qabaatu gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf tokko yoo akkanatti tuqne haalaallu kana kan barbaannu tokko kanarratti galchuun haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Kun kana jechuun maal jechuudha? Template isa template jettu tan yoo fayyadamnu haala kanaan viidiyoo keenya irratti nuuf fiduu danda'a jechuudha. Template ka jennuun wantoota CapCutiin keenya nu qopheesse kunni template kanaan yoo fayyadamne template fayyadamne jennaanii jechuudha. Ashi gara duubatti deebinu yookaan haa balleessinu. Ka itti aanu ammoo asuma keessatti teekst ka jedhu kun teekstii osoo hin ta'in foonti ka jedhu kun foontii garaagaraa barreeffama keenya istaayilii garaagaraatiin fayyadamuuf yoo taane foontii kana keessa seenneetiin foonti istaayiliiwwan CapCutiin keenya nu qopheesse kanneen fayyadamuudhaan viidiyoo keenya bareechisuu dandeenya jechuudha. Haala amma argitan kanaan foontii keenya yookaan istaayilii barreeffama keenya haala kanaan bareechisuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan kanneen itti fayyadamuudhaan foontii keessa seenneetiin foonti istaayilii garaagaraa argachuu dandeenya. Akka barbaadanitti baay'eetu jira. Kanneen keessatti
fayyadamuu dandeenya jechuudha. Asuma keessatti jalarraan bakka kanatti akkuma argaa jirtanitti my font ka jedhu jira. My font maaliif nu gargaara jennaan my font keessa yoo seenne fontii ofuma social media garagaraa irratti fontii garagaraa buufannee CapCut keenya keessatti add gochuuf yoo barbaanne my font keessa seenne add tajettu tana tuqna. Add tajettu tana tuquudhaan keessa seenna. Add tajettu tana tuquudhaan achiin booda my font keessa seennetiin faayilii keenya keessaa bakka folderiin sun jiru barbaannetiin font style barbaannu tokko CapCut keenya irratti dabalataan add gochuu dandeenya jechuudha. Itti aaneetiin ammoo font itti aaneetiin style ka jedhu jira. Style ka jedhu san keessa yoo seennu style barreeffama keenyaa san halluu isaa jijjiiruu background isaa fakkeenyaaf halluu haala kanaan jijjiiruu dandeenya. Deebineetiin halluu fi background irratti dabaluuf jalarratti bakka kana bakka sararaa isin mul'isu kana bakka kanniinitti jalqabarraa maal jedha text ka jedhu jira stroke glue background shadow curve ka jedhu kanniintu jira. Kanneen fayyadamuudhaan barreeffama keenya yoo barbaanne stroke itti dabaluu hin dandeenya, glue itti dabaluu hin dandeenya, background fakkeenyaaf mee background fudhannu. Background keenya irratti text background keenya haala kanaan miidhagsuu yoo barbaanne haala kanaan itti galchuu dandeenya. Halluu background keenyaas jijjiiruu barbaanne halluuwwan jala jiran kanneen itti fayyadamuudhaan halluu background keenya bareechisuu dandeenya jechuudha. Itti aanseetiin kanneen keessaa baqa haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Akkasumatti ammoo gubbarraan CapCut keenya staayiliiwwan garagaraa gubbaa kanatti nu dhiyeesseera. Staayiliiwwan kanneen fayyadamuudhaan viidiyoo keenya irratti barreeffama keenya haala amma argitan kanaan miidhagsuu dandeenya jechuudha. Akkasumaan ammoo gara gubbaa kanatti scroll gooneetiin jalarraan opacity isaa dabaluuf hir'isuu akka barbaannetti density isaallee akkasumas distance isaallee akkanumatti adjust godhaatiin dabaluu fi hir'isuu nu dandeessisaa jechuudha. Itti aaneetiin style itti aaneetiin effect ka jedhu haa tuqnu. Effectiiwwan garagaraa ammas CapCut nu qopheesse haala effectiiwwan babbareedaas keessatti haala gaariidhaan kan arginu ta'a. Kanneen ittis fayyadamuudhaan viidiyoo keenya bareechisuu kan nu dandeessisuudha. Osoo nu takkas waan garagaraa amma wantoota amma style keessatti ilaalleessaniin osoo hin tuttuqin haala CapCut keenya nu qopheesse kanaan fayyadamuudhaan viidiyoo keenya irratti barreeffama bareedaa argachuu nu dandeessisa. Akkuma argitanitti effectiiwwan babbareedaa jira. Effectiiwwan barreeffamaaf ta'an babbareedaa jira. Kanneen fayyadamneetiin barreeffama keenya bareechisuu dandeenya. Itti aanee dammoo ka itti aanu animationidha. Animation ka jedhu kana yoo tuqnu animationiiwwan garagaraa sochii barreeffama keenya sochoosuuf animationii CapCut keenya nu kaa'e kan itti fayyadamuudhaan barreeffama keenya animate godhaatiin akka nama hawwatu gochuu kan nu dandeessisu animationii kana jechuudha. Baay'ee murteessaa barreeffama keenya irratti fakkeenyaaf haala kanaan akka nu seenuuf haala kanaan akka nu seenutti godhaatiin download godhaatiin fayyadamuudhaan viidiyoo keenya bareechisuu dandeenya jechuudha. Itti aaneetiin asirratti waa'ee tekstii irratti wantoota baay'ee ilaalleerra. Fakkeenyaaf maal ilaalleerra? Fakkeenyaaf waa'ee template ilaalle, font ilaalle, style ilaalle, effect ilaalle, animation ilaalle jechuudha. Haala kanaan barreeffama keenya bareechisuu fi galchuu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan asuma keessatti animation keessatti wantoota irraanfachuu hin qabne keessa animation keenya keessatti asuma keessatti as biraan bakka amma isin mul'isu kanaan as biratti wantoota sadii argina. In out fi loop argina. Kunniin maaliif nu gargaaran? Isaan sadinuu wantoota garaagaraa qaban. Inni keessatti barreeffama
jalqaba irratti barreeffamni yoo galu animation akkamii qabaachuu danda'a akkamii qabaachuu qaba kan jedhu animation garagaraa qaba seensa irratti fi bahumsa irratti kan fayyadamnu garagara waan ta'eef kan ni qoodee kan ukaayee jechuudha fakkeenyaaf inni keessatti akkaataa seensa isaa kan argineera outi keessatti yoo seenu dammoo tekstiin sun animation akkanaa kanaan seeneetiin yoo bahu outi san tuqneetiin outi keessatti illee animationiiwwan biraa argina fakkeenyaaf nuun dhufne mee baaneetiin adeebinuuti outi keessattis haala kanaan nuuf fideera jechuudha mee tokko fayyadamnee ilaallu outi keessaa fi inni keessaa animationii laala amma animate akkamitti akka godhe ilaala yoo seen haala kanaan seene yoo bahu haala kanaan bahee jechuudha barreeffamni keenya kanaaf animationiin outi fi inni keenya irratti garagara akka fayyadamuu qabnu kanarraa hubachuu dandeenya jechuudha kana fakkaata ka itti aanu typography ilaalleerra text template ilaalleerra add fi animate gochuu ilaalleerra kan hafe subtitle auto generate akkamitti akka godhamu kan laallu ta'a jechuudha kanas laaluuf video kana son ta'in video ingiliffaa waan nu barbaachisuuf video ingiliffaa tokko haa barbaannu yookaan haa filannu video isiniif ta'u video ingiliffaa tokko haa filannu video dhiifama waliin video tokko ka gaalaarii keenya keessa seeneetiin fakkeenyaaf video tokko haa fudhannu. Okay, video kana haa filannu. Video kana filanneerra bakka isaan itti haasa'an mee bakka kana haa fudhannu. Bakka kanarraa split godhanneetiin gabaabfannee sakandii tana probably more shooting fashion than kana fudhanneetiin maal goona video kanarratti subtitle kan jennuun auto generate keessatti barreeffama tokko osoo nuti akka illee barreessin baay'inaan haasaa ingiliffaa irratti maal goona video keenya irratti barreeffama barreessuu osoo nurraa eegamin ofumaa generate haasaa san dhageeffataatiin ofumaa kan nu qopheessu ta'a jechuudha. Isa kanas fayyadamuuf jalqaba tekstii keessan seenaa achiin booda auto caption ka jedhu saniin tuqna kazaam achiin booda jalarraan generate ka jedhu yookaan ammoo templateetiin filanna eega templateetii tokko filannee booda generate ka jedhu san si'aata akkatti tuqneetiin hanga generate godheetiin nu fixuu eegna. Haala amma argitan kanaan generate nu godhaara jechuudha. Aga generate amma kuno haala amma argitan kana ofuma generate godheetiin barreeffama itti nu barreessee haasaa isaanii nu fideera jechuudha. Mee banneetiin haalaallu. The famous fashion photographer that I dreamed I would one day be. I learned probably more shooting fashion. Haala kanaan I learned probably more nu fideera jechuudha. Ofuma barreeffama itti nu godhee haala kanaan nu fideera jechuudha. Barreeffama kanas yoo barbaanne staayilii isaa jijjiiruu hin dandeenya. Effektii isaa jijjiiruu hin dandeenya. Akka barbaannetti fayyadamuudhaan edit gochuu dandeenya jechuudha. Haala amma argitan kana. The famous fashion photographer that I dreamed I would one day be. I learned probably more shooting fashion. Haala kanaan nu fidaa jechuudha. Barnootni guyyaa kana fakkaataa wanti isin galee jiraate komentii keessan na gaafadhaa yaada keessan nuuf kennaa isin jedha galatooma.